نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا يا مالي يا dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu jalqaba. Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa waancaa Afrikaa bara 2021 dabran taphataa kwaasii jedhamutu lakkoofsa jechuudha galchii tokkitti Itoophiyaatiif taphataan sarara duraa garee biyyaalessa Itoophiyaa Geetaanee Kabbadee lakkoofseeti kan jiru. Lolwaloo deemaa ture namni 40 aana tokkirra buqqa'uu himan. Nama 14 madaa'ee jira inni madaa'ee kun bakka yaalaa argataa jiru hospitaalatti namni reebamee mormi irraa muramee kan namni dhume kanaafuu haalli fakkataadha waan addunyaa mursiisu. Lakkoofsi namoota COVID qabamuu baay'achuun haalli Oromiyaa hammaata ta'uu ibsan. Namooti dhibee poolitammaatu qorrisiiver ta'an jechuudhaan haalaan beekamne haala kanaan dura baramerraa baay'ee garmalee dabalee jira namoota amma oksijiinii barbaadan garmalee dabalee jirani. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan namoota sadeen ajjeechaa artista Haacaaluu Hundeessaan himataman keessaa namni Abdii Alamaayyoo jedhamu waabii qarshii 10 akka dhiifamuu fi dhimmisaa kala ordofuu mani murtii murteesse. Shakkamtoota sadeen waliin shakkamtuu afuraffaa taatee dhiyaachaa akka turte Lamroot Kamaal dhaddacha Dabrirraatti bilis jedhamte gadhiifamuun isii yaadatama. Zalaalem Taadessaa. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa dhaddacha har'a ooleen galmee himata namoota ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman ilaalee jira. Manni murtichaa dhaddacha guraandhala 25 bara 2021 ooleen himatamaa sadaffaa kan ta'e Abdii Alamaayyoo ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuusaa kan agarsiisu ragaan gama abbaa alangaatiin dhiyaateen jiru jedhee ture. Sababa kanaaf bu'uura seeraa yakkaa bara 1996 bahee keewwata 443 muraa tokko aatiin akka ofirraa ittisu murtii kennee ture. Gama biraan manni murtichaa dhaddacha guraandhala 25 bara 2021 ooleen himatamaa tokkoffaa Xilawuyyaamii ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa raawwachuusaa ragaaleen namootaa fi sanada abbaan alangaa dhiyeessee kan agarsiisan ta'uu himee ture. Haaluma kanaan Xilawuyyaamii dhimmisaa labsii yakka shororkeessummaa ittisuu fi to'achuuf bahee 1176 jalatti akka ilaalamuu fi akka ofirraa ittisu murtii kenneera. Akkasumas manni murtichaa himatamaa lammaffaa Kabbadaa Gammachuu akka ofirraa ittisuuf murtii kennee ture. Haaluma kanaan himatamtootni sadeen Xilawuyyaamii, Kabbadaa Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo wiixata bitootessa 29 bara 2021 ragaalee ittisaa isaanii akka dhiyeeffatan manni murtichaa ajajee turullee kaleessa ragaalee ittisaa isaanii dhiyeessine. Manni murtichaas dhaddacha kaleessa taa'een himatamtootni ragaalee ittisaa isaanii har'a kibxata akka dhiyeeffataniif beellama qabatee ture. Himatamtootni sadeen dhaddacha kibxataa irrattis ragaalee ittisaa isaanii kan hin dhiyeessine yommuu ta'u yeroon gabaabbachuurraa kan ka'e ragaalee isaanii waliin haalaan akka hin mari'annee fi kanaafis yeroon qophii akka kennamuuf gaafatan. Manni murtichaas himatamtootni sadeen akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 6 bara 2013 ragaalee ittisaa isaanii akka dhiyeessan ajajeera. Gareen biyyaalessa kubbaa miilaa Itoophiyaa waancaa Afrikaaf bara 2021 dabran. Gareen kun tapha Ivory Coast waliin taasiseen 3-1 mo'ame. Haal tapha kanaa Waayilikii Zalaalem Taadessaa isaniif hima. Zalaalem taphii irraa kam ture? Hayyee galatoomii asili gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa har'a Ivory Coastitti tapha gaggeessanii 3-1 mo'amaniiti kan isaan jirani. Galchii jalqabaa taphata Wolves kan ta'e Willy Booliiti kan lakkoofses taphataa sarara ittisaati. Galchii lammaffaa immoo rukuttaa peenaaliitiidhaan taphataa cimaan AC Milan Frankeesiiti kan lakkoofsisee taphataa kana kilaboota Awurooppaa hedduutu iyyuu barbaada. Ka sadaffaa immoo ittisni Itoophiyaa galchii kana oolchuullee ni danda'u ture. Akkasuma taphataa kwaasii jedhamutu lakkoofse jechuudha. Galchii tokkitti Itoophiyaatiif taphataan sarara duraa garee biyyaalessa Itoophiyaa Geetaanee Kabbadee lakkoofseeti kan jiru. Ivory Coast qabxii 13 kallattii yoo darbitu taphoota 5 keessaa 3 mo'achuun tokko qixa baatee tokko immoo mo'amteetti. Itoophiyaan taphoota 5 keessaa 3 mo'achuun 2 mo'amtee qabxii 9tiin gara marsaatti aanutti waancaa kanaaf darbitee jirti. Madagaskar qabxii 8 ramaddii kana keessaa sadaffaan xumurte osoo milkaa'in haftee jirti. Tapha har'aa Niger waliin gaggeessite 1-1 xumuruun ishee carraa guddaa garee biyyaalessa Itoophiyaatiif baneera jechuudha. Waancaa Afrikaa kanaaf biyyoota 24tu hirmaataa 19 dursanii darbuu isaanii baranii jiru. Har'a Itoophiyaan isaanitti makamtee jirti jechuudha. Tapha biraatiin Mooritaaniyaan 1-0 Seentiraal Afrikaa har'a mo'attee jirti. Gama biraatiin asilii odeeffannoo gaazexeessitoota Itoophiyaa achi deeman irraati arganneen murteessaan taphichaaf
jalqaba ramadamee ture lammii Gaanaati. Taphichaaf sa'a 3 yoo hafu koronaan qabamu waan bareef irraatii hafee jira. Murteessaan arfaffaan akka taphachiisu ta'e qilleensi naannichaa baay'ee ho'aa ta'us yeroon bishaan itti dhugan hin eeyyamamneef ture taphattootaafis ta'e murteessaa fi kanarraa kan ka'e murteessaan taphichaa daqiiqaa 81ffaa irratti dadhabee kufuun baatamee hospitaala seenee jira. Sana booda murteessaan intarnaashinaala biichaa tokko akka daqiiqaa hafte 9 taphachiisuutiif murtaa'ee jira jechuudha. Yoo galchiin dabalataa lakkoofsamillee qabxii Itoophiyaan qabdu irratti dhiibbaa akka hin uumnedha jechuudha. Itoophiyaan sadarkaa sana duraan hin geenne jedhanii mee kanirraa nu beeksisi? Itoophiyaan waancaa Afrikaa kanaatiif waggoota 30 keessatti yeroo lammaffaaf darbuu isheeti ka jalqaba bara 2013 kan hirmaattee ture. Galatoom Zalaalem. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsa Dirribaa kamarroon beekamu erga du'ee jedhamee himame yeroo dheeran booda kalee galgal TV gubbaa mul'ate. Marroon miidiyaa Aljazeeraa irraa mul'annaan namni hedduun lubbuun jiraachuu isaa gammadanii kanneen ammallee sobaa jedhan jiran. Viidiyoon kun yooma akka waraabame sagantichi wanti himin jiru sabab kanaaf marsaalee gubbaatti falmiin kaate. Bulchoota addunyaa weerar fuulduraan dhuf danda'uutti akka qophaan waliigalteen akka jiraachuu qabdu dubbatan. Ministeerri muummee UK Boris Johnson, Pireezidantiin France Emmanuel Macron fi Chaansilaan Jarmanii dhukkubii kun waraana addunyaa irra hamaa ta'uu dubbatan. Wanti dhukkubii kun agarsiis agnamichi ufti fayyaa ta'uutti namni tokkolleen miidhaa miliquu hin danda'u jedhe kun. Pireezidantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin sababa hidha baay'ee Itoophiyaaf bisaan biyya isaanii dhufan xiqqaannan rakkoo guddaatti naannichaatti uumamuu akeekachiisan. Namichi bisaan Marsii irra fudhate tasgabbiin naannicha keessatti jiraachuu hin dandeettu jedhe. Dabalataan nam doorsisaaf hin jenne mariin teenta sabab qabduu jedhe. Saara Obaamaan akkoon pireezidantii duraanii Barack Obaamaa arraa lixa Keenyatti Akseer Islaana tawwaalamte. Akkoo Saaraan kalee hospitaal Kisumuutti lubbuu dhabde. Obaamaan kana majaa'iba jedhee akkoo isa faarsee waan hedduu irra baradhee jedhe. Marsaan sadaffaa kooronaavaayirasii addunyaa guutuu miidhaa jira. Biyyooti lixaa taarka guddaan talaallii argatteelleen ambii isaanii cufaa jirti. Itoophiyaan gamkaaniin weeraree kooronaavaayirasii ka duraan hin beekamne garmalee dabalaa jiraachuu yaadda'uu isaa ministeerri fayyaa beeksisee ture. Oromiyaan akkuma kana namni hedduun dhukkubichaan qabamee amyaala argachuun rakkisa ta'uu himan. Haalli naannichi jiru maal fakkaataa jedhee itti aanaa itti gaafatama biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Derejee Abdaannaa gaafadhe. Haalli Oromiyaa keessa jiru amma dhiyoota darbaniirra kan ji'a kana yoo ilaalle torbanii guyyaa guyyaan keessiin dabalaa jira. Yoo namoota qorataman keessaa gara namoota persentaa awana bireetti gara persentaa 20 olii yeroo tokko hanga 40tti poozitiif kan ta'u jira jechuudha. Namooti immoo fakkeenyaaf qabaman keessaa immoo namooti dhibeen kun itti hammaatu horisiiver ta'an jechuudhaan haala hin beekamne haala kanaan dura baramerraa baay'ee garmalee dabalee jira. Fakkeenya kan Oromiyaa guyyoota darbanii kana 100 ga'ee jira jechuudha. Duraan nama 4 nama 5 caalaan turre fiiveriin namoota amma oksijiinii barbaadan garmalee dabalee jirani. Ammaatti namni qoratama gamii kan keessa namni vaayirasichaan qabama game. Amma akka Oromiyaatti gara nama 289 kan ta'u qoratameeraan kana keessa amma gara 20 ol kan ta'u poozitiif ta'ee jira jechuudha. Innaa kana keessa ammoo kan du'e gara namoota gara 300tti deemeera jechuudha. Yaalii argachuun rakkisa ta'uu himanii kun maaliif ta'e? Yaalii argachuun egaa namoota koosiikaas kiriitikaal ta'an baay'ataa jiru jechuudha garmalee. Kana wajjin wal qabatee konsamshiniin oksijiinii garmalee baay'achuun maashinii namoota kiriitikaal ta'an baay'achuurraa kan ka'e xiqqoo akka duraaniitti intinaa ta'uu dadhabaa jira jechuudha. Ammaas gargite akka kan rakkoo ta'e intinaa ta'e hin jiru. Garuu amma haala matireelii amma jiru kanaan gara fuulduraatti rakkoo guddaa mudachuu danda'ameeti kan sodaatamu jechuudha. Isaan akka biiroo Oromiyaatti maal hojjechaa jirta akka uummata waan kan irraa ittisitan? Akka Oromiyaatti barumsa kennuu miidiyaan hubannoo uumuun hin dhaabbanne itti fufnee jirra. Yeroo jalqaba dhibeen kun dhufu qoreewwan adda addaa sadarkaa hooggansaatti dhaabbatee taaskifoorsii adda addaa dhaabbatee hojjetamaa ture. Sun xiqqoo qabbanaa waanta ta'e irra deebi'ee akka hojiitti galuu fi fallee dammaqsuudhaan wanti jalqabame jira. Garbiraan immoo akkuma biyyaatti amma talaalliin jalqabaa jira. Talaallii keessumaa namoota saaxilamoo ta'an ogeeyyiidhaaf amma kennuun jalqabamee jira. Daktaroota malee uummanni biraa ka talaallii argate jira.
injiru. Amma jalqaba ogeessaaf akka kennamudha. Ogeessaaf akka kennamuuf godinaalee namoota hospitaalota irraa waamamee leenjiin kennamee jira. Isaan gara dhaabbataatti deemanii ogeessotaaf orienteeshinii kennamee irraa kaasee kennamuu jalqabee jira jechuudha. Uummanni yoom argata? Uummati kanaadha. Isa kana ogeessa fudhatee booddee namoota dhibeewwan miiltoo qaban kan akka sukkaaraa, dhiibbaa dhiigaa, kan onnee, dhukkuba onnee, kan kalee namoota akkasii dhibee akkasii qabanii calalamanii isaan immoo ittaananii akka fudhatanii fi namooti waggaa 60 ol ta'an. Godina sablammii Oromoo aanaa Jilee Xummugaa qofirraa namoonni 40,000 qe'ee isaanii irra buqqa'an jedhee bulchaan aanichaa obbo Jamal Hassan BBC'tti hime. Lolaa torbee tokkoon dura naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa fi godina sablammii Oromoo muddateen namoonni hedduun lubbuu dhabanii hedduu qe'ee isaanii irra buqqa'e. Maatii olaanaa obbo Jamal Hassan dubbise. Haalli fooyya'een Gubbaasni rasaasaa dhaabbatee jira. Qophii biraatti godhamaa jira. Qophii waraanaati. Waraanni naannoo keenya marsee magaalaa adda addaatti du'aati kan jiru. Waraanni Liyyuu aanaa keenya keessas bakka hin bahin qaba. Gandarbaa keessas bakki hanga Maareentiin kan jira. Buqqa'ee rakkoo gabaa keessa kan jirru. Gara nama 40,000 buqqa'ee jira. Akka aanaa keessaniitti? Akka aanaa keenyaa qofatti. Gara nama 414 madaa'ee jira. Inni madaa'e kun bakka yaalaa argataa hin jiru. Hospitaalatti namni reebamee mormi irraa muramee kan namni dhume. Kanaafuu haalli fokkataadha waan abdiin nama mursiisu. Namatti iyyatanii hin qabnu olii waaqatti iyyataa jira. Uummanni buqqa'ee gargaarsa argachaa jira maal keessa jiru? Namni gargaarsa fideefis hin jiru. Qotee bulaan ofuma isaatiif waan qabu galgalarra deemee biddeena nyaata waan qabu walitti guuree wanni godhaa jira. Kuni gaanni mootummaa naannoodha. Mootummaa isa bulchuu qabu mootummaa isa kun iyyaafii jira. Mootummaan isaa inni iyyuuf gargaarsi guyyaan isheenaa jira. Irraa qabeeti uummanni inni kun abbaa waan hin qabneef namni gargaarsaaf kennuuf hin jiru, namni akkamsiisu hin jiru, namni eessa kuftan jedhee isa gaafatu hin jiru. Yaaddoo akkamiitu jira amma dhukaasni dhaabbates yaaddoon jira amma maaltu jira? Yaaddoo jabaa keessa jirra. Ammaas hololli nurratti hin dhaabbanne. Ammaas nurratti hololli deematti kan jiru miidiyaa isaaniitiin. Isin cabsinee isin bulchinaa yoo cabuu diddan isin balleessinaa dhaggennoon jiru. Isa kana lola qotee bulaan ammaas akkuma farrajametti jira. Abaa'oo shaneedha jedhamee hamma kaleessa galgalaan miidiyaan isaanii kana kan irratti lallabaa jiru. Guyyaan tokko dhufee qotee bulaan kun maal ta'ee, uummanni kun maal ta'ee, rakkoon kun maal jedhee nu gaafatee hin beeku. Guyyaa tokko nutti bilbilee hin beeku. Kan biraa buufanni baaburaa aanaa keessan keessatti buufanni sanbatee saamameera akka jedhu jira waan sun waan quba qabdan maaltu jira? Kaleessa achiin oolee warra hidhattoota sameeshaa irraa dhufaniin kan saamame isteeshinii sanbateeti kan jedhamu. Isa sanbatee jiru sanfaa qalama dibanii daawaa fi sanbatee wanni jedhamu hin jiru jechuu ergaa isaa nu galle wanta keessa jiru hundaa'u saamicha irratti raawwatanii isa saamameen deemne immoo gajaraadhaan kukkutanii ciranii biraa deemanii to'annoo isaanii jala oolchanii amma guyyaa dhumaa qotee bulaan lolee irraa kaasu isaan tun achi ture. Investimentii naannoo san jiru guutuu gubanii saamanii isteeshinii baaburaa saamanii bakka taappeellaa magaalaa sanbatee jiru hunda qalama dibanii barbadeessanii biraa deeman. Haala achi jiruu fi haala uummanni Itoophiyaatti isin beeku akkamitti ilaaltu isin? Haalli nuyi keessa jirru haala ammaataa keessa kan jirru nuyi nama weerarame, nuyi nama buqqa'ee, nuyi nama dhume, nuyi nama madaa'e, amantiidhaan sabummaadhaan ijoolli kan nurratti godhame, uummanni biyyattii weeraraa godheeti kan nu bataa jiru, uummanni biyyattii nama miidhe godheeti kan nu bataa jiru, uummanni biyyattii nama buqqa'ee hin qaban jeeti kan nu bataa jiru, halkan egaa makaatiin Oromoo gubataati kan bule, kanaaf haala rakkisaa jira. Bulchaan godin Shawaa Kaabaa obbo Teedesse Gibre Tsaadiq godin isaanii irraa namooti 47 qe'ee isaanii irra buqqa'uun manneen barnoota magaalota garaagaraatti faca'anii jiranii jedhu. ያው እንግዲህ በችግሩ ምክንያት በርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸው rakkoo uumameen namootni nagaa baay'een du'aniiru. Warri buqqa'an bakka nagaa qabutti walitti qabamaniiru. Isaaniif deeggarsa gochuuf yaalaa jirra. Amma haalichi tasgabbaa'aa jira. Darbee dhukaasni dhaga'ama. Naannicha immoo poolisiin federaalaa galee jira. Miidhaa dhaqqabe ilaalchisee qorachaa jirra. Hanga ammaatti godina keenya kan buqqa'an 41,600 ta'u. Lakkoofsi namoota du'anii ammoo qoratamaa jira. Qorannoon yeroo xumuramu sun kan ibsamu ta'a. Buqqaatotni baay'een Shawaaroobiitii fi Axaayyee keessa jiru. Sababa ka'umsa dubbichaa ilaalchisee gareen qorannoo gaggeessaa jiru hojjechaa jira. Garuu qaamni hidhate akka haleellichaa gaggeesse ragaa qabna. Gareen qorannoo irra jiru yoo xumuru odeeffannicha ni kenna jennee yaadna. ያቀረብን ስለሆነ ይሄን ደግሞ የሚመለከተው የፌደራል አካል ቲሙን ወደ ቦታው ልኳል።
Oduu dabalataan poolisiin Tanzaaniyaa lakkoofsi namoota reef pireezidantii duraanii Joon Magufulii daawwatarraa du'e 45 ta'uu ibse. Namooti daawwii reefa dhufee baay'atee tasaan dirrisuun maatiin tokko nam jabak tokkotti dhabuu himte. Magufuliin bitootes 17 lubbuu dhabe. Dhageeffatooteen sagantaan keenkaarraa aganumaa nu eegatanii dhageeffachuu keessaniif ulfaadha isanii jedha. Mammaansi galgal kana haadha gabaabduu ijoolleen ariyya seeti. Hiikan isaa isaan biraatti maanii koomenti keessan nu beeksisa. Sagantaa kana qophees Jalaalem Taadassaa gam teknikaatiin Mubaarak Abdallaa keessaniif dhiyees an asli galgalooti agborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.